OFII FURMATASAAN WALLAALE isinoo maal naan jettu? Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Meediyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jecha qophii keenya irraatiin ergaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun nu waliin turaan affeerraa keenya turtii gaarii. Yeroodhaaf maqaa kiyyaas ta'e bakka dhaloota koo dubbachuu hin barbaadu. Amma kan hin jiraadhu biyya hambaadha. Akkuma nama kamiyyuu umuriin koo barnootaaf gahee jennaan maatiin koo mana barnootaa na galchani. Anis barnoota koo kutaa tokkoffaarraa kaasee barachuu eegale. Ani maatii kiyyaaf hangafadha. Dhiiraanis ta'e dubaraan harmeen koo anaan dura deesse. Ani barnoota koo barachaa osuman jiru gaafan kutaa arfaffaa ga'u abbaan kiyya na jalaa boqote. Abbaan kiyya du'ee jennaan ani baay'ee itti miidhame. Maatiin koo illee du'a abbaa kootiin baay'ee gaddanii turani. Abbaan koo duunaan karoora tokkoon baafadhe. Innis waan abbaan koo danda'e nu jiraachisaa ture hunda danda'een maatii koo jiraachisuufan murteeffadhe. Akka carraa ta'e immoo harmeen kiyya dhukkubsatu turte. Obboleessi koo inni na booda dhalates akkasuma dhukkubsachaa ture. Maatiin kiyya harka qalleessadha. Jireenya yeroo abbaan koo jiru jiraachaa turre. Itti fufsiisuufan cimee hojjechuun dirqama kiyya waan na tureef gara magaalaa Finfinnee dhaqee hojii humnaa hojjedhee maatii kiyya gargaaruu barbaadeen deemee achi hojii humnaa hojjedhee maatii kiyya gargaaraa barnoota kiyyas hanga danda'amaa ta'etti ittiin fufe kutaa ja'affaas nan ga'e. Jireenya akka barbaadan namaaf hin taatu qormaata hedduu keessa darbee osumaan gara fuulduraatti jedhu maatii kiyya dubbisuufan gara baadiyyaatti deebi'e. Yeroo kanatti mucaa tokko irraa gaaffiin jaalalaa naaf dhiyaate. Mucaa kana waliin baranneera. Maatii koos beeka. Anis maatii isaa sirriittaan beeka. Garuu gaaffii jaalalaa inni naaf dhiyeesseef fudhachuu dideen gara magaalaa Finfinneetti deebi'e. Hojii kiyyas hojjechaa maatii kiyyas gargaaraa barnoota koo ittiin fufe. Haaluma kanaan osoo hin jiru waggaa lamaan xumure. Gaaffii jaalalaa naaf dhiyaate sana akka lammata hin gaafannetti deebii laadheefiin ture. Garuu waggaa lamaa booda mucaamti gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse ture dabalee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Turtii waggoota kanaatti gaaffiin jaalalaa namoota garaagaraa irraa naaf dhiyaatee ture. Ani garuu tokko isaa illee hin fudhanne. Mucaamti waggaa lamaaf na jaallatee ture. Sababaan sirriitti isa beekuuf gaaffii isaa yeroo lammataaf naaf dhiyaateef deebii milkii laadhee jaalala waliin eegalle. Nama kana waliin baay'eetti walitti dhiyaachaa dhufne. Isa waliinis waa'ee jireenyaa waan tokko haasofne. Turtii muraasaa booda biyya ormaa dhaqee hojii hojjedhee maatii kiyyas of gargaaruuf murteeffadheen nama kanas mari'adhe. Namni kunis tolee naan jedhe. Anis nan gammade. Haaluma kanaan osoo hin jiru piroosesii biyya alaa eegaluuf jennaan yeroo sanatti cufaa ture. Namni ani jaalala waliin jalqabe kunis hanga inni banamutti hojii koo gara magaalaa Finfinnee deebi'ee hojjechuu akkan qabu na gorse. Anis tole jedheen osuman haala kanaan jiru gaa'ela dhaabuu qabnaa naan jedhee jennaan tole jedheen gara gaa'ilaatti waliin seenne. Sana booda piroosesiin biyya alaa jalqabuun barbaadee ture naaf banamuu dide. Osumaanis nan eege. Osoo hin banaminis ji'oota baay'een dabarse. Haaluma kanaan maatiin abbaa manaa koo jechoota hin taane darbachuu eegalani. Ani akka duraa hojii hojjechuu dhaabeen ture. Kanan dhaabes hojiitu dhabamee jennaani. Maatiin abbaa manaa koo biyya alaa cufameera. Maaliif dhala hin godhattanii moo isheetu si hin jaallatu jedhanii sammuu na tuquu eegalani. Ani garuu sababan kaayyoo koo beekuuf gaaffii namoota kanaaf hin fudhanne. Turtii kana keessatti anaaf abbaan manaa koo walii galtee dhabne. Haati manaa fi abbaan manaa qaama tokko jedhama. Garuu anaaf inni yaadaan wal dhabuun amaleeffannoo ta'aa dhufe. Walii galteen jiraatu malee jaalallis jiraachuu hin danda'u. Yeroo hundaa sababa waliphisnuuf gara maatii kootti deebi'e isa dhiise. Sana booda hiriyoonni abbaa manaa koo nu araarsuuf wantoota baay'ee naan jedhani. Akka inni sirraa ofii amalaan akka jiraachuu dandeenyu natti himanii jennaan yaada isaanii dhaga'een gara mana kootti deebi'e. Jireenya isa ulfaataas akkuma isaatti jiraachaa osuman jiru biyyi alaas naaf banamuu dinnaan karaa seeraan alaa deemuufan karoorse. Maatiin abbaa manaa koo kanan gaa'ela diigee achi dhaqee isa gatu itti fakkaate. Kanaaf daa'ima horachuu diddee fi wantoota garaagaraa naan jechaa turani. Ani garuu yaada isaanii dhiiseen karoora koofan karaa seeraan alaa gara biyya alaatti deemsa koo eegale. Waaqayyoof galanni haa ta'uuti deemsa dheeraa deemnee guyyaa 20 booda bakka yaades nan ga'e. Achi ga'es hojii nan eegale. Sana booda hojii eegalee ji'a tokko booda abbaan manaa koo qarshii ergite malee naan jechuu eegale. Anis sababan isa amanuuf qarshii erguuf hin jalqabe.
osuma akkas jennu qarshii kana irratti walii galuu hin dandeenye. Jiini tokko darbee jiini tokko gaafa dhufu qarshii ergite malee jedhee na rakkeessu malee na dide. Maatiin kiyya anaan deeggatu garuu sababa abbaa manaa kootiin isaan illee gargaaruu hin dandeenye. Maatii koof osoo waan tokko hin godhin kanan yaade osoo hin raawwatin ji'oota 9 dabarse. Kana keessatti guyyaa tokko illee maatii koo hin gargaarre. Abbaan manaa koo yaada isaa jijjiirratee akkan maatii koo gargaaru tolinaan jedha jedheen yaada ture. Garuu inni homaa jijjiiramuu hin dandeenye. Turtii ji'oota kanaa keessatti ofii koof illee waan hin godhe hin qabu. Calluma jedheen abbaa manaa koof qarshiin argadhu ergaaf hin ture. Yeroo kana keessatti baay'ee dhiphachaa ture. Harmee kiyyaaf illee homaa sababa hin gargaarreef bilbiluuf hin sodaadhe. Ji'oota 9 booda hojjechiistuu kiyya waliinis walii galuu hin dandeenyeeti bakka hojii mana biraa jijjiirradheen osuma gidiraa hedduu argu hojii iddoo biraatiin eegale. Abbaan manaa koos yeroo hundaa na rakkisa. Qarshii ergite malee naan jedhe. Jechoota inni naan jedhus baay'ee kan nama gaddisiisudha. Maatii koo gargaaruu dhiisuun koo baay'ee na aarsa. Abbaan manaa koo jechoonni naan jedhu nama kamiifuu hin ta'u. Haaluma kanaan osoo jiru nan dhukkubsadhe gara daldalaa koottis deebi'een biyyatti akka na deebisuu qabu ittiin hime. Yeroo xiqqoo booda garuu deebi'een gara biyyaatti isan galuuf ture dhukkuba koorraa sababan fooyya'aa dhufeef deebi'een hojii koo itti fufe. Ammas abbaan manaa koo fayyitee akkam taatee osoo naan hin jedhin qarshii naaf ergii naan jedhe. Yeroo kanatti baay'ee naare dhukkubni koo duraa na qabee ture aareerraan kan ka'ee ture. Anis naa gamnaan murtoo tokko murteeffadhe. Murtoon koo kunis irraa adda bahuu ture. Qarshii inni na gaafates erguu nan dide. Ammas yeroo lammataaf qarshii jedhee na gaafate. Ani immoo duras hin ergine ammas hin erguun jedheeni. Sababni isaa namni kun yeroo hundaa qarshii malee waan kan biraa hin beeku. Jaalala naaf qabaachuu fi qabaachuu isaas adda baafachuun dadhabe. Abbaa manaa kooti jedhee wantoota baay'ee isa waliin dabarseera. Garuu isarraa adda bahee maatii kiyya gargaaruuf murteeffadhe. Namni kun jireenya koo gara fuulduraa illee kan milkaa'u natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ees waa'ee nama kanaa irra deddeebi'ee na yaade. Sana booda jabaadhee maatii kiyya gargaaruufan murteesse. Maatiin isaas ta'e inni akkamitti jireenya ofii ishee dhiistee maatii ishee gargaartii naan jedhu ture. Qormaanni hedduunis na quunname. Qormaata kana jalaa bahuufis bilbilan cufadhe. Sadarkaan bilbila cufadheetti immoo maatii koo bira dhaquun bilbila cufatteetti jedhanii yaaddessu turani. Ani immoo harmee kiyyaa jedheen takkaa bilbila koo banaa takkaa immoo cufaa karaa inni na argatu hunda cufeen calluma jalaa jedhe. Karaa hiriyoota isaas waan baay'ee naan jechaa ture. Anis hiriyoota isaa sanaan akka inni na hin jaallannee fi qarshii qofaa akka inni jaallatuu fi jechoonni inni naan jedhu akka isa waliin jiraadhu osoo hin taane akka jaalalli isaa na keessaa badu na taasiseera. Kanaafan calluma jedhee dhiisee jedheen itti hime. Namni tokko biyyaa bahuun isaa kaayyoo isaa fiixaan baafachuufidha. Anis immoo kaayyoon maatii kiyyaaf qabu dabarsee mataa koo gadi qabee hojjechuudha jedheen hiriyoota isaa illee bilook ofirraan godhe. Yeroo sanatti hiriyoota koo dubaraa waliin illee walitti na naqe. Hiriyoonni koos abbaa manaa keerraa kan adda si baase nudhaa jedhanii natti gaddanii turani. Namni kun maatii kiyyarraas ta'e hiriyoota koorraa akkan adda bahuuf wantoota hedduu raawwachaa jira. Ani garuu calluma jechuun filadhe. Ergan isarraa adda bahee wanta maatii koof karoorse hunda raawwadheen jira. Rabbiin koo haa galatamu malee isa waliin gaafan jiru wantoota kana guutuu hin dandeenye ture. Namni kun of qofaa kan jaallatudha. Maatii kiyyaaf yaaduu hin dandeenye. Kanaaf amma maatii koo gargaaraa haala gaarii wantoota narraa eegamu hunda raawwadheen jira. Namni kun karaa garaagaraa na qoraa jira. Akka carraa ta'e immoo dhukkubsatee ture. Sana booda maatii isaa keessaa naaf bilbilanii situ akkas godhee yoonni waan tokko ta'e maalirraa argatta jedhanii na gaafachaa turani. Namni tokko kan walitti dhufu jaalalaan malee qabeenyaa miti. Qabeenyi jaalala hin bitu, jaalalatu qabeenya bita malee. Kanaaf ani immoo qabeenya isaa barbaadeen osoo hin taane wal guddisnaa kan jedhu jaalalatu walitti nu fide. Sababa kanaaf maatii isaattis baay'ee tokkoon gadde. Maatii koof illee nan sodaadhe. Osoo inni waan tokko ta'e isheetu maatii ishee waliin miidhe yookaan immoo achi teessee nama itti bitteetudha naan jedhu jedheen humnaa ol nan sodaadhe. Haaluma kanaan osoo hin jiru turtii muraasaa booda inni dhukkuba isaarraa fayyee biyya ormaa keessatti gaa'ela irratti gaa'ela narratti dhaabdee jirtaa, ofii keetii qarshii dhiira kan biraa irratti ergaa jirtaa, gochoota ani hin raawwanne raawwachaa jirtaa naan jedhe. Namni tokko abbaa manaa tokko waliin jiraata malee 2-3 waliin hin jiraatu jedheen ani karoora koofan hojjechaa jira malee akka inni yaadaa jiru miti. Namni kun ammallee deddeebi'ee na qoraa jira. Irra darbees ergaan irratti gaa'ela kan biraa dhaabdee kottu narraa hiikii naan jechaa jira. Ani isa hiikuusaa osoo hin taane kan hin sodaadhe namni kun lubbuu isaatii na dorsisaa jira. Ufan ajjeesaa naan jedha. Isheetus akkas na taasisee kan jedhu odeeffamaa jira. Kanaaf sodaadheen jaalala isaas dhiisee ofii kiyya jiraadha jedhee murteesseen ture. Garuu wantoota akkanaa na sodaachisaa jira. Maatii kiyyaaf illee baay'ee tokkoon sodaadhee jira. Kuni hundi kan dhufe qarshii naaf erguu diddee kan jedhurraa kan ka'edha.
maaliif qarshiinaan ergituuti na sodaachisaa jira anis furmaata isaa waanan wallaalee gara keessanitti obboleonni koo gorsa naaf jiran jedheen isinitti mudannoo kana himadhe waan tokko naan jedha isiniin hin jedha guddaa galatoomaa ana obboleettii keessan du'aa irraa. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Media jalqabarraa kaastanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha isinii jenna. Obboleettii keenyaaf ergaa yookaan gorsa nuti qabnu yoo siif ta'a ta'e itti araaramiitii walii galaa jiraadha isiniin jenna. Yommuu hin ta'u ta'e sodaa tokko malee irraa adda ba'iin dhaamsa keenya siif ta'a. Akkasumas illee dhaggeeffattoonni keenya ergaa qabnaa karaa kamiin ergannaa yoo jettan karaa lakkoofsa telegiraamii duwwaa 9654693 barreessuunis ta'e sagaleedhaan yoo nuuf ergitan nu biraan gahuu hin dandeessu isiniin jenna. Subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaruu hin dagatinaa. Kopi biraan hagalutti deemutti nagaatti.